Loti da sibili gurra loti. Akasa Romumani, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Sanyi Warodamoti, Kalodur Baromoti, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Akasa Romumani, Akasi Timo Ani, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Sanyi Waralemoti, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani. Kalodur Baromoti, Shukuti Oromoti, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Himona Nurani, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Sanyingo Tagotuma, Himona Barsituma, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Kalodur Baromoti, Sanyi Waralemoti, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, 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 Sanyi Waralemoti, Kalodur Baromoti, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Kalodur Baromoti, Sanyi Waralemoti, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Ilamaki Oromo, Galte Mirgani, Ilamaki Oromo. Galatoma, 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 Galatoma. Kennan obboleettiin kee sheergite sa'aadaan yookiin Orokween lammaffaa kunoo obboleettii keenya biraan geenyee jirra. Sadaffaa ammas qabdi. Sana booda ummatumaan kunis kennaadha. Sunis kennaadha. Inni kun immoo akka addaa abbaan tokko bakka bu'aati mormatti ka'aa fi kennaa ajaa'ibaati. Kaartaa Oromiyaa fi Oromiyaa kan jedhu akkasitti ergitee fi jirta. Akkasuma dees booda tunda yeroo waan hin jirre. Kun immoo kan obboleettii keenya maskii mangee biyyarraa ergiteefidha. Kanammoo Roomii na ergee kunis kaartaa Oromiyaati. Giifti dheedura nu kolcha. Kuni tokkobsa. Bakkatti gara jabaatti sana booda. Kuni kan maskii na ergite uffata hangafticha Oromoo uffata Booranaati. Uftaa qaba, hundani qaba. Kuno maskii Ayyee. Kennaani xumuraa immoo kennaa lama wal duukaa kennaa fi inni kun immoo obboleessa isii Mubaarak Musammaarraa qophaa'ee fi kennaan kuni xiqqaate hin qabu. Ani immoo obboleessi makii odaadhaan akkasii faayamtu hojjechiisee fideetiin jira. Kennaan inni xumuraa immoo tokkoffaa qabamochuudhaan lammaffaa kennaan kun kennaa jabeenya anaaf jechuudha. Uummanni Oromoo biyyoota adda addaa teessanii Saawud Arabiyaa akkasumas biyyoota Arabaa kennaa uummanni Oromoo biyyoota Arabaa adda addaarraa maallaqa walitti buusanii barananaa kennan keessaa tokko kana Waancaa injifannoo. Jirra manaa fi inni kun immoo Waancaa akkana ol qabaa.
Goota diyaasfooraa lafandee tokko. Doktoriin ani mooyachuu makii caalaa tokkoffaa doktoruu malatu. Ani mooya.